Akkam gaarii ture? Jaalattani? Live irra jira. Akkami? Akkamitti ilaaltani? Kuno live irra jira. Nagaa live irra jira. Akkami isinitti tole wanti Arif na uga kita wajib sera. Wana majenne kan itu karena dua sakat tidak boleh buat tanet, wal kendes ni. Amma lihat orang tasuk ni tu, masalah tas jadi kakat. Masalah nuwa miti. Wana baka pada jenne ada, macam jenne mau di, wan ne foto do jenne le, unga ti mali kam. Namne anak kekhiar. Anak ya jalu karena pura miti karena dulu disas beredar tu be. Asin. Saya kamu dan tasina kau jatamu kam. Karena semua mama Korea itu dah ada nak Maria. Kuno asin kara kanatin. Kana undano jadi. Amma umna ko ani kana yo jadi. Hingga acaru daf. Duku ko yunan kenaf. Ini nufu amba yo jadi. Akkamitti ilaalte adamni? Baay'ee damiti live irra jira. Baay'ina beekta kan yeroo hundumaa isininkisi kanna. Wanti wakkanaa tosiraan anjannaan fiigee egaa baay'ina Adam እንግዲህ Adam jechuun Oromiyaa Turizim Komishin keessatti hojjeta. Yaakotiin caabaaleetii sannadeena daawwachiisee baalee waan hedduu Adamiyye Andi nasa Ambadia live irra jira. Namni hundumtuu dhufee daawwachaa jira. Yaa caalu hojjetamee bakka ajaa'ibaa bakka tortoraafadha. Allaattiif saree malee kan biraan oo biqila.
jenenus. Maal jettaa waa'ee kana? Aceen kan Oromooti. Aceen goota keenya jabaadhaa yoo ammayyuu seenaan yaadataa boqotu. Seenaa amma jirutti seenaa waan guddaa hojjeteera, waan jajjabaa hojjeteera. Aceeni kaayyoo isaa immoo galmaan ga'uudha dhaloonni ammaa hin jedhu. Namni laayifiidhaan kan nu jajjabeessaa jirtanii baay'ee galatoomaa. Hacaaluudhaaf kan hojjechuu kootiin baay'een gammada. Hacaaluudhaaf maalillee hojjetame itti xiqqaataaf. Kanaaf Hacaaluudhaan wanta hedduu hojjechuu qabna. Ani dhuunfaa kootiin kanan jalqabeera. Maaliif kan jalqabee jechuudhaan namni Adwaa jedhee addabaabayii iddoo barbaadeetiin kabajaa jira. Nuti immoo kan Hacaaluutiin bara darbee jalqabsiisee baranas itti fufee jira. Bara dhufuuf immoo sirriitti namni baay'ee dhufaa hin beekamaa waan hedduu jalqabnaa amma kana jalqabamuusaa wanta gaariidha. Iskan keenyaa asumatti jalqabnaa Adwaa bara baraatiin asumatti qabnaa jechuudha. Bara dhufuufis qophaa'u qabdu. Finfinnee keenya yogguu jennu Finfinnee keessatti siidaa aartiis maalis waan Oromoo fakkaatu dhaabuu qabna. Kan Hacaalu immoo waan guddaadha. Kuni addabaabayii furiitii bulchiinsa magaalaa Sabbataa baay'een galateeffadha waan nu eeyyamtaniif. Hundumtuu akka gaarii deemaa jira haala nagaatiin baay'ee bareeda. Akkuma ilaaltanii warri Facebook irratti ilaaltanii dhuftanis baay'een galateeffadha. Hunduma keessanii baay'ee galateeffadha. Warra Facebook irratti ilaaltanii dhuftanis akkuma kanatti Oromummaa jechuu anaaf kana, sabboonummaa jechuu anaaf kana. Hacaaluu nan jaaladha yogguu jedhu akkuma kanaati jechuun Hacaaluudhaaf waan ta'e gochuun qabaa jedhee yaadee namni baay'ee amma Hacaalutu jalqabe Adwaa waa'ee Balaayii Zallaqee yoo kaasne Hacaalutu jalqabe. Kanaaf amma waan Hacaalu jalqabe keenyaaf fakkeessinee deemnuu hin qabnu kan mucaati. Kanaaf guyyaa Adwaatiin Hacaaluu yaadadha. Hacaaluun yaadadha. Hacaaluun faarsa. Isumatu jalqabe farda meeqaatiin guyyaa jalqabaa walumaan deemne. Isuma faana deemne Hacaaluu waliin guyyaa jalqabaatiif. Kanaaf ammallee sagantaa Adwaa yoon qopheesse Hacaaluu wajjin wal qabna. እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩት ግሩፕ ነን። ብረት ሙያ፣ እንጨት ሙያ ሁሉም አለ። ሁሉም ሙሉ ነን። አሪፍ ነገር ነው የሰራችሁት ጓደኞቼ። በጣም አመሰግናለሁ። ሁሉም ሙሉ ግሩፓችን ግሩፕ ኬኛሞ ሰቦናዳ ደንዴት ይስቀቡ የኙ እንደጋ ያለ ባንድ ማረጥ What about that?
Tokkoffaa yaada mooraalitaadha. Mucaan kun kophaa hojjetan barreeffatas bakkuma kanan ture. Ay, lijaareen woo great man isa kaasee. Kanaafi amma masarat duratti birrii sassaabne ammuma warra barbaadamu. Birrii tokkos shilingii sin tuffatiin masaratitti kenna. Sana booda karaa duubaa jidduu kana taappellaa kanatti maxxansinaa. Haa bareedu karaa lachuu. Bilaas mucaan kun immoo namni na bira jira jedhee sammuu isaatti xinnoo ishii motiveeshinii haa ta'uuf waan jedhamu yaanneetu qeerroo amma barkaa qabda sitti buusa. Addis Ababaatti galuudhaaf birriin 20 sin gahaa 20 gorsaaf tammi fadhaatii kana hundumaa buusas. Dafa nuti buufneerra. Yaadannoo karaa lachuutti maxxanuu qaba. Kana hin amantu jedhee tan yaada waan ta'eef. Jirtuu. Jirra. Jirtuu. Jirra. Maal jirran jirru. Yaada kun addee muluutu kaasee allee har'a dhufee bakka maallaqaatti maallaqa waan hin jaalladhuuf ta'a. Hundaafuu Maallaqa baasuun. yaareen amilee isaatiin kan kana gochaa jiru kana gaafa hojjetu immoo baasii qaba. Duubaan immoo kan biraa duubaanis fuulduraanis immoo suuraan isaa jiraachuu qaba. Haacaaluuf bara baraan kabaja tumalaa fi guyyaa kana akka addaatti yaadachuu qabna. Karaa adda addaatiin yaadachuu qabna jechaadha. Kanaaf bakki kunillee tarii gara fuulduraa addabaabaayii kanas gochuu fi danda'u waan ta'eef Haacaaluu yaadachuun guyyaa adawaa sababeeffachuun waggaa waggaatiin suuraa isaa haaressaa isaaf kadhannaa taasisaa seenaa isaa dhalootaaf dabarsuun barbaachisaa waan ta'eef kanaaf yaada kana kaaste adde muluun jechaadha. Kanaaf walitti qabuu jalqabnee mee inni jaaree yeroo tokko nu galateeffadhaa isin hundi keessan. Waggaa irraa akkasitti wal agarra. Waggaa irraa dhufnee asuma qalamii jiru. Baruma baraan kabajamu. Bara baraan hin haaromsina. Bara tokko immoo lakki kana caalu ta'e siidaanu ajaa'iba oolu kana amana. Tumsaa amma jalqabne kana yoo itti fufne siidaa gochuu dandeenya taappellaa kana. Anis yaanni koo sana siidaa hojjechuudha. Kanaafi as dhaabachuun keenya waadoo kanaa kajeeluufi gaafa waan jedhan mataalaa yoo hafee somaa miti garuu kana qalamii diddimnee waggaa amma akka bareedu laala. Kana gochuudhaaf immoo kiisiin keenya hundumtuu duwwaadha wal beekna waan ta'eef. Garuu ammuma harkaa qabdan birrii 5 birrii 10 waa darbadhaan karaa sanatti amaxxansinu kan bareedu yoo sidha baaqee ta'ee hin fokkisa waan ta'eef. Kanaafuu hin tuffatinaati 5 10 achasuma ergaa wal qabatteetu hooyyofte waan ta'eef Yeroo kiisiin duwwaa waan beekna. Baay'ee galatooma dhugaa rabbisi. Hunduma keessanii nan galateeffadha. Kana caalamu kana guddiseen siidaa hojjechuun barbaada. Kana guddiseen siidaa guddaa hojjechuun barbaada. Hunduma keessan warra laayifirran daawwachaa jirtanis hunduma keessan galateeffadha. Warri kana hojjedhu hiriyoonni koos kan hunda na gargaartanii hunduma keessaniin galateeffadha. Isin jaalladha.